bak bak. Okay, yaa abzaani faallaa namaa yeroo hedduu deemuu jaalatu. Faalla makiyyayyuu. Nama deeggarte saniif dharuma kana dhugaa nama fakkeessita. Ka deeggartu san jechuudha. Ani gaafa Samriina Jamaal irratti geemii filmii taphatan takka isirraa wabii tahee fidarraa bahe malee gastii namaa seenii takka laa sanii fi miti amakaarii keenya laal gaafa wayii jedhi gaafa wayii maqaan dhayu lolli wayii bu'ee Oromoo mata na jidduutti Oromoo waluma lolaa oolti nama kuma diida waggaa meeqa eegana lola dhiise kanaa miree duruma yaadaasi durumayyuu jechuu lolumayyuu eega dhiiste yaa achuma dura si taazabiyaan achi ani gama lolaatiin namni paartii tokko deeggaraa miire tokko garana deeggara tokko garana deeggara tokko ammoo kama madaalawaa ta'ee lamaan jidduu iyyuu hin jirretu jira. Hangaafa san lola sanitti nama taa'ee laaluu miire taaddaamiin paartii wayii deeggara. Yaani nama wal lolu san keessa nama wayii deeggaraan. Qaamni biraa ammoo nama biraa deeggara. Atiin tun dhuftee hoseentee ati qaama hin deeggarre san deeggarta na fakkaate. Ammayyaadadhe. Wayita garas gama sanii haasoitu haasawuma kee bichaadhaan garana ka deeggaraa ture garanatti na deebisuu geette wii mucayyoon tun dandeettii kijiballee dhugaa nama fakkeessuu qabdi jedhe bakka achi baalaansaawii ta'ee maaltu na galchee garana wanni san waan keessan beeneef kijiba si fakkaachuu danda'a malee reyaalitiin jirtu akka dhugaatti dhugaa ture hawaasi kun amma yoo waan san yaadachiifne viidiyoo san qotanii baasanii fidanii beektaa. No. Wallahi waan sana nu abeesin naqee jira yoo waan sayyoo dubbanne amma viidiyoo san qotanii baasan amma qotanii baasanii fidanii waliin nu qattalan siigala waan akka gubuma garaf goona wanti san dhugaa ture amansiisee baran. ማሻአላህ ከናሲ እንጀና በረዋ ወይ የሮ ዱበቱ ቁም ነገር ስታወሪ በቃ ታወሪ አለሽ ይዘዝራው ወይ ተነም ቁም ነገር ይጨቀሰ እንደውም ገራና ወይ ተገሪ አስደቢዬ ቁም ነገር ይደብስ ጀመራት ዋን ከሰም በነፍ ጋር ሲፈካት ሲዋን ሄዱ ጊዳረ ይብደኒፍ አካ ዋን መፈካን ፈከሱ ጊዳረ ዋን ሄዱ ይብደኒ ወንሰን ሶበ ስተውደን ደስ ዋን ሐምዛ ሲበለ ሲበር አግራና መድባቱ Robo makaka sa dukke kana farsa bar bak. Okay, ya abzaani faalla nama yeroo hedduu deemuu jaalatu. Faalla makiyyayyuu. Hamza way. Robo jiru kana keessa dukke qafuu fi enjanu dakkere. Ani bar ani amma dage ka annama meediyaati beeti awwan hundinaaf galasi jale nam tokko yeroo viidiyoo dage yeroon tokko viidiyoo dalagu amma mudiin namni kun maaliif waan kana godhe laaliitu maan naa galasi galee dubbachuu yoo baaddes. Okay. Yeroo hedduu viidiyoon zaalaaleeti wallahi guyyaan osoon kofluu fi amufaa jira. Fi amee sinja wallahi billahi fi amee lafa kanarra fiiguu jira. Because maali aboo jaabar aboo akkana gootee gaafuroo akkasiiti. Wallahi ani dhufe yaa jara keenya amzaan doomani akkana tiktok isaa waytana fide laalu welcome so zate we on street no inni why waan inni nu godhamu wallahi cittoon gaalan goone bar annam san nu godhine isa jirti abbuleeti roobu marjirtaa roobu kana keessa dhukkee kana yoo kaasu baattan jaabar leesni kaasne dhukkee hamza ramadan karim maayo boles okay enna ramadan barana akkanitti soomu yaada qabdaati siimami galgalan sommanan jee halkanin sommanan jennes guyyaa faranjii wayii dhuutii wayii nyaatti qulla deemti waamee gaballeessi sommana irraa cabsani halkanin sommanaan
Nasras ima badde surree godhattee teettamoo? Ani surreen buukii kana qabdi. Surreen buukii qabdi. Gurdiidha. Maa godhattee illee shuu mushkila yaani way surree mul'ataa jirta asuma olii mul'ataa jirta. Ana guyyaan kun ta'a jedhu laayibiin dhufu bar silaan agarte. Inkaatta? Inkaatta? Ani kaawuttiin jira. Wanti si gabbuusee surreechis bismaal kana kositti mul'atu. No, ani sagalee Oromoo taa'aadhaan waan Oromoo yaaddu waan akkanaatiif malee an cinqaa kiyyaan waan ta'eef yoo godhatte. Ay, kositti mul'anne. Ati balan walumarraa baane hedduu alaala baay'inaan. Fattaala yaa Oromoo wallaahi. Ani sitti qofaa barka bilisummaan dubbadhu malee wallahi komantii namallee barreessuu geestii namallee seenuu. Tentun hin beekaa wal. An sirraa walirraa beeknaa barnuti. Yaa. Sirri walirraa beekna wallahi. Ayyee Nasraayyee bakka nagaan taa'ime. Nagaan taa'i. Mucaarri baakee deem raffisi. Amani buutee gaddaa akkam jettee utaalti. Ayyachuu ilmoo qabanii isinii taa'u jiran hin beekani. Ilmoo dhala. Inni mankaa. Inni man. Gootaa fi warri gootaa akkasii garaan isaanii ጀግኖች ናቸው። አምዛና አሸቲ ቆራጡ ጀግኖች ናቸው። والله أنا هدون جالد عشان سمارتي عشا في شيشة أمتها كنا سينا أما أسمع كنا جالي الموساني خمنا برمسانة كي كراتي كريم مثلا سانتي ريم خبرتي ريم والله أنت والله دعاء قراف حمزة فاشتين نموت والفول ومالي خول أركتي يجون نما وانتي نمانقول حمزة تكو ميديا رابك بج عملي تبصن اللي حمزة ميديا في جرين سوى الأدى حمزة أكاتا ميديا في يدومو إساتي في أكان جرين سا دتشي في سمين جرين يسا ميديا والكابسي سنجرو فري كومنتي يا أمس أسمع لبو يعني ما تونجي تبدو حمزان wanti isa adannu kaysa yoo jiraate jireenya dhuunfaa isaatii fi social media adda baasee jira. Jireenya isaa kophatti koodii itti godhatee meediyaa isaa hawaasaa wajjin oofachaa jira. Hulaa banee shubbaa banee asiin jireenya isaa keessa asiin harreen keessa fiidee asiin sareen keessa ceetee Hamzaa Hajii jechuu asiin lukkuun keessa fiidee asiin shimbirroon girrisaan tiga seentee girriin gootu. Jireenya dhuunfaa qulfiitti godheeti qulfii harka qabee kiisha kaayyatee hulaa meediyaa qofa banee meediyaa mataa isaatii bashannanaamsa. Awwani dasna jiru. Amma yoo wanni feete dhufte meediyaa fayyadamuu irraa dubbatan malee jireenya Hamzaatiin namni Hamzaa arrabsu hin jiru. Koodii Hamzaa namni beeku hin jiru jireenya isaa. Dhiira jechuun nama jechuun akkas. Meediyaa irratti akka barbaadde fayyadame meediyaa. Bashannan irratti. Jireenya kee qofa meediyaa irra fidin. Jireenya kee fidde jechuun bari nama keessa oola bakka alaa fi mana kee nama keessa deemaa oola. Yeroo raftu qofa oolaa cufattee rafuu jechuun yeruma raftu oolaa cufattee rafuu jechuu qoftiin no. Keessa ol yaaftee keessa lukkuu bashoo adurree harree saree loowwan dibichaa. Jaldeessaa tuqaanaat hattuudha tafkiidha hantuutaa fiigig mana keessa jireenya keessa gaarii miti akkasuma. Hamzaa በጣም ስማርት ነው። ሐምዛጂ ፈረንጂን miti በቃ inni ፈረንጂን ወገሳ kana yaadam qabdu lakkee amma sargii godhachuu qaban isaan veelloo uffatanii makiinaa kireessanii adaraasha gurguddaa kireessanii sarginu garsiisu qabanaashitti fantaan kan irraa barbaannu kan waan biraa feemas akka argee qabnuti immoo Hamzaan
yoo didee sargi godhachuu hamza geema qabnee fi geema taphachisnee adarasha guddaa kireessine makiinaa hedduu kireessinee fi sargii nuuf haa godhatani. Ani leenca kudhaniin qopheessa guyyaas. 10 አንበሳ አዘጋጀው ነስራ አን በቃ